دبرت مالي يا جرى كينيا شيء أنوار بقى كيسن كيستو إجولة بيا عربا كان تكلم أسونجرين بقى كيسن كنمني باتشو هندن ديني إمنا كيسن كنمني تقباتشو هندن ديني كانوا تودت دمني ديما شيء أنوار إنغافت أسنين جنو ديما تي شيء أنوار إنغافت أجنة كشيء أنوار تسين إرجر كيسن اللي دايتني همنا تيمتن بقى كيسن باتتي عمري ساقوتو وسو إسنو مكدم وسو إسنو باتي واهم osoo isiniif jecha salata subhii booda gattaa'ee miidiyaa banatee kotta dhageeffadhaa jedhee isin gorsu yeroo hundumaa osoo isiniif jecha dhaabbatu gaafa akka tasaadhaa Sheekh Anwaar waan wayiidhaa dubbate gara maalitti hiikkattanii akka namni callisuuf duula irratti gootan. Asiin dura gaafa teenyeetuma akkanumatti mee ijoollee tanaa gorsinu jennee Abu Mu'aaz wajji Abu Mu'aaz haasa'u jennee gaafa akkasitti kaanee osoo haasawaatiin jiran jecha wayiidhaa dubbatanii jennaan beektanii. Abu Mu'aaz osoo haasawaatiin jiran jecha wayiidhaa dubbatanii jennaan Abu Mu'aaz nu arrabse jettee ijoolleen miidhu viidiyoo kutteetiin olii gad yaatee kun arrabaan kun maalidha Abu Mu'aaz inni callisiiftan maaltu hawaasa akkana jiru kana wajjin nadhama seeree callisi arra Abu Mu'aaz akkana callisuu isaatiin eenyutu miidhame nutu miidhama moo isintu Abu Mu'aaztu miidhama Abu Mu'aaz maal ta'eera ijoollee ofiidhaa guddifachuu danda'a isin yoo isin lolan yoo isin arrabsanis isin gorsuudhaaf malee namni hammeenya tokko isin yaadu hin jiru jidduu kana ayata suuraa nuur keessa jirtu rabbiin subhaanahu wa ta'ala al-khabiithaatu lil-khabiithiin dubartiin fokkuun yarattuun dubartiin akkasiidhaa dhiiruma fokkuudhaaf dhiira yaraadhaaf taatii jedhee rabbiin dubbatee jennaan ayata san irratti dhaabbatanii Sheekh Anwaar waa dubbatan wanni isaan dubbatan dubartii yartuudhaa fi fokkattuu dubartii daangaa dabartu dubartii arrabaan deemtu dubartii sooshaal miidiyaa kanatti nu dadhabsiifte waan dubartoota saniidhaa dubbatan gorsanii dadhabnaan nutuu gorsinee dadhabnaan sinigalee isin quban qabdan malee wallaahi wabillaahi rabbii kiyaan kakadheeti dubartii takka kaasiin dura gorsine takka rabbiin siyaasirreessuu yaa mucayyoo teenya mee waan kanarra dhaabbadhu jennee gorsinee jennaani keessan nutti dhuftee dubartii yaa kalbinaan jettee jecha kana naan dubbattee jira en dubbanne hin callifne malee yaa kalbi jecha kana dubbattee yaa kalbi dubartii naan jettee jira dubartii ma isin asirratti beektan kan waan biraadha hin dubbanne waan biraan dubbanne yaani jiruu duniyatti illee akkas waan akhiratti illee akkana ta'e jedheetumaan ofirraa callise sun rabbumatu irratti eeggama isinii garaa miti isaa namni waa dubbatu kun jaalateetii miti waa meeqa godheeti namni asirraa isin gorsu kun jaalateetii miti waa meeqa danda'eeti Sheekh Anwaar irra yoo baanii dubbatan dubartiin akkanatti azaanu gootu kan hawaasa balleessaa jirtu ijoollee nu jalatti balleessaa jirtu namni dhala qabu yaa jara keenya namni dhala qabu miidiyaa akkana fakkaatu miidiyaa dubartiin akkanatti irra gad yaatee irratti caffartu kanatti asirratti miidiyaa kanarratti ijoollee guddifachuun jaalata hin jaalatu namni kamillee jechuudha dubartoota kana gorsanii dadhabnaan garana qabne garas qabne tan gorsin hin jirtu hunda si gorsanii dadhabnaan Sheekh Anwaar gabbaanii dubartii akkanaadhaa tanniin dubartii baalagee dubartii rabbiin dubbate al-khabiithaatu dubartii fokkattoota yartoota jedhee rabbiin dubbate sanii ibsuudhaaf jecha dubartiin asirraa miidiyaa kanarraa dadhabne dulloota jedhanii dubbatan aayyoo guddoo jedhanii taheeruma dhabdeetu azaanu gochuu jira jedhan dhugaa baanan akkana jechuun sirriitti akkasinii galuuf Sheekh Anwaar wanni isaan dubbatanii dubartiin hundisii ta waggaa 25 geette hundisii 30 geette hundisii dullattiidha jechuudha miti akkasiin jenne isaan dubartiin umrii waggaa 40 geette hundi dullattiidha faayidaan qabdu akkana yartuudha hin jenne akkasii miti isaan jedhan dubartooti dadhabne dullootaa jedhan akkana moo akkana miti dhugaadha tun dubbii dhugaati dubartiin nuti dadhabne dulloota qofa kan nuti dadhabne dulloota dadhabne malee ijoollee qaxaleen dadhabne. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب channel لك يا جلت أرقمتن ويلكم الشمار كفونا وندكسنو على فيكي ساتيكا قد أمنتي كتا جند أسون جنة بجرانتني وردفتوتا كي جلتهم ورون جل كبرها هنجمنا وردفتن جلتهما جرين كسنة جهات وروني عروتاتن ويلكم بجنا جنجم يوتيوب channel لك يا أفتني سيسمع إيرا سبسكرايب لايك شير قرا ورون رولي لايك شير كتشون دكتينا إيجا هردفتوتا كيا فيديون كيا كان الرادو بدر رواي علماء إتي أكو منامني هندي ساتو يادا كنتي أن اللي يادا أكا كيات أن اللي يادا كنا يادا رادي كوجي تشودا
ulamaa'ii jechuun ifa kennaa jechuudha. Ulamaa'ii jechuun ifa kennaa nu lolanillee nu gorsanillee abbaa kenna caalaa jechuudha. Ulamaa'ii jechuun nama diinii rabbi nu barsiisu. Ulamaa'ii jechuun ifa akka faanosaa namni yoo dukkana keessa jiraate ifa ibsataami. Ulamaa'ii jechuun akkasii yoo nu lolanillee yoo nu gorsanillee ulamaa'iin waan badarra yoo nu jiraanne gara waan gaariitti nu gorsanii waan gaarii isaan nu gorsan sana baduma dura irra jiru sana irra deebinee waan gaarii akka hojjennuuf haadhaaf abbaan ofiitu nama lolan malee nama tuman malee ilmi tokko ilma gaarii hin ta'u jechuudha. Yoo namaan hin lolan yoo naman hin tumin yoo san namni nama gaarii ta'ee guddataa jechuudha. Akkuma sanullee ulamaa'iin kenna waan tokkorra yoo nu gorse maal rakkoo qaba. Irra caalan namaa biyyoota nama kana keessatti umriin irraa dhumaa hundi isaatu warra amma haarawaa biyyarraa ba'e yoo taate malee hundi isaatu waggaa 40 waggaa 30 waggaa 20 25 kana jechuudha. Maaliif rakkina biyyarra nama baase biyya namaatitti nama dulloomsa. Ulamaa'iin ka jedhanii warra yoo gorsan hin dhageenye warra anatu waa maraa beekaa jedhu warra nama hin dhageenye jechuudha. Baay'ee jira miidiyaa kanarra. Fakkeenyaaf isaan nama waa jedhaniif namni hundi baalagee miti. Namni hundi akkasuma dulloota miti. Akka kiyyatti jechuudha. Hundi isaatu akkuma ustaazni jedhe akka yaada isaatitti fassaratuu danda'a jechuudha. Hundi isaatu akkuma rabbiin bifa garaagaraa nuu kenne kana sammullee garaagaraa nuu kenne hundi isaatu yaada mataa isaan yaadaa jechuudha. Hundi kenna waggaa 30 25 isaan jedhan kana kunillee yoo ta'e warra askaluu dhufee jechuudha. Amanni yeroon sa'aatiin gadi hin ta'u halkanii guyyaa fiigaa jechuudha. Daa'imni hin jiru jechuudha. Kanaaf ka biyya jirullee amma warra haarawaa dhufu warra waggaa 16 waggaa 17 biyyarraa ba'u malee hundi isaa ka waggaa 40 biyya waggaa 10 taa'e waggaa 12 taa'e hundi isaatu waggaan isaa fiigaa jira malee gadi hin taa'u jechuudha. Akkasuma hundi kennaa gaafa biyyarraa baanu wal beeynaa jechuudha. Adaba osoo waliin goone adaba osoo walirraa hin qabne waa meeqa ulamaa'ii kennarraa baran waa meeqa ustaaz Sheek Anwaar irra dhageeffannee haraama falaal addaan baafanne hundi kennaa gaafa biyyaa baanu hagam diinii rabbii beeyna hagam haraama fi halaal addaan baafannee beeyna. Wallaalummaa meeqarraa baane doofummaa meeqarraa baane biyya namaa kan haga dhufne bilbila kennan bilbillee gaafanne ustaaza wanni akkana akkami wanni akkanaa ta'a meeqa kami ka biyya kennatti waa'ee harkaana islaamaa harkaana imaanaa kan beeyne waa meeqa asitti baran sababa eenyuti kun sababa ulamaa'iiti. Kanaafuu sababa ulamaa'ii diinii rabbii baranne horri barate horri osoo hin baratiin gizeen irraa dhumatte gizeen isattuu fayyadamte horra baratee gizee fayyadame immoo gizeetti fayyadamee jira jechuudha. Horra gizeen itti fayyadamte osoo hin taane horra gizeetti fayyadamu rabbi nu haa taasisu hunduma kenna. Ilmi rabbii nama baratee duniyaallee dalagatee ilmi rabbillee baratee nama galu rabbi nu haa taasisu. Kuni martuu sababa ulamaa'iiti jechuudha. Osoo ulamaa'iin gurmaanii gareen nu qaraasisuu baatanii harkaan islaamaa haraamaaf halaala osoo isaan nu barsiisuu baatanii maalitti beeyna haraamaaf halaala yoo itti biyyarra baan hundi kenna haraama falaala asitti addaan baafannee barannee jechuudha. Waa'ee harkaan islaamaa waa meeqa waan hin beekne asitti barannee jechuudha. Kun hundu sababa ulamaa'ii. Kanaaf ulamaa'ii yoo nu lolatan yoo nu gorsan akka namni sirraa ofii malee jibbaa namaatiif yookaan sadarkaa dubartii gad qeessuu fi miti. Namni irra caalan isaa akkasii fudhate dubartiin irra caalan isaa akkasii fudhatti jechuudha miidiyaa kanarraa. Ati yoo bakka badaa hin jiraatin ati yoo nama arrabsaa hin jiraatin ati yoo bakka taa'ee namni afaan wasaq afaan ajaawa haasawutti achi teettee yoo nama arrabsaa hin oolini ati idmeen kee 40 ta'ee fi arrabni sun sitti qabatu jechuudha. Hin jira warri hin saalfanne miidiyaa kanarraa hin argitanii viidiyoo isaanii dhageeffatuufuu saalfannee bira tarru jechuudha. Ka afaan dhiirri hin haasoftu dhalaan baay'ee jira ka waan saalfanne ka waan qaanfanne baay'eetu jira dhalaan. Isaan warroota akkanaa kana jedhan malee warroota diinii rabbii baratu baay'ee jira ka diinii rabbii baratu ka waan jedhaniin yoo gorsan fudhatu ka adaba. Ulamaa'ii yoo nu gorsan maal rakkoo qaba? Yoo ulamaa'iin kenna nu lolata yoo ulamaa'iin kenna nu gorsan dirqama lolamuu qabnaa gorfamuu qabnaa maaliin dabarsaa jira yeroo kiyya maaliin yeroo kiyya gubaa jira jennee beekuu nu barbaachisa. Ulamaa'iin nu arrabsan ulamaa'iin nu lolan jenneetiniin
ulumaa irratti duuluun sirrii miti. Yoo isaan nu lola eenyuun nu lola yoo isaan nu gorsin eenyuun nu gorsa. Waan badii tokkorra namni baay'ee jaabar dubartiin kamiidiyaa kanarratti saalfannee kateetti tumaan laayivii banatti afaan osa kaasottu nama arrabsitu. Nam isii jala taa'ee dhaggeeffattullee haala balleessitu baay'ee jira jechuudha. Warroota akkanaa kana ammallee ka bultii ofii diidee ajaja kee anas si bulchaa ati nan bulchitu anatu akkana godhaa dhiirsa waliin galtu eegas dhiirsa hiitii kabaa biratti illee deemtee heerumtii sanillee isaa waliin galtu hin hiitii akira taasifaa heerumaa kutattee teetti jechuudha. Dhiirri akka an fedhetti na bulchu hin jiru akka an ajajutti na wajjin jiraatu hin jiru jetteetiin dubartiin duraanii dhiirri tumee loleenii waa meeqa godhee obsiteetiin hin jiraatte haadha ilmaan hedduu taatee mana dubartii kabajamtuu taatee mana jiraatti jechuudha. Taammaa garuu anatu si bulchaa anatu akkana si godhaa ati nan ajajju anas si ajajaa yoo jetteen dhiirri waan akkanaa kana hin fedhuun fudhatullee namoonni irra caalaan isaanii sababa kanaan bultiin isaanii diigamti jechuudha. Warri waan gaarii hojjetaa jiru miidiyaa kanarratti warri waan hin taane hojjetaa jiru sammuu ofii of beekaa jechuudha. Warroonni ammallee ustaaza xiqqeessan ustaaza irratti duulan warroota hojii ofii beekan malee warroonni hojii akkasiisan keessa hin jirre mataa ofii waan beeytaniif wanni ustaaza irratti duultanii wanni ustaaza natti aartaniif hin jiru jechuudha. Meeqa kennatu idimeen kenna ganaadhaan ganaa jirraa jennee daawwitii keessa of laallee yookaan bilbila keessa of laallee of sobnee yeroo kennatti taphataa jirraa jechuudha. Rabbiin warroota hireen isin diddee hireen gaarii dhabdanii idimeen isinirraa deeme rabbi hiree gaarii bakka isiniif haa buusu. Ulamaa irratti hin duulinaa isin. Baanee gallagaafu ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima.